Gorsa obboleettii kiyyaan ilma namaan ajjeese. Ani maqaan kiyyaa Obsee Aan jedhama. Kanan dhaladheetti guddadhe Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti yeroo ta'u barnoota kiyyallee ijoollummaa kiyyatti galeen hanga kutaa 8tti baradheera. Kutaa 8 ergan gahee booda maatiin kiyyaa carraa lama naaf kennanii. Nuyi gara magaalaatti erginee barnoota kutaa 9ffaa akka ati barattu hin barbaannu. Obboleettiin kee hangafti haa barattuuf horii keenya gurgurree gara magaalaatti ergine. Turtii waggaa tokkoon guunne keessatti barnoota dhiistee dargaggoo waliin utaaluu jalqabdee daa'ima nuuf fiddee waan dhufteef carraan kan keellee akka kana ta'u waan hin barbaanneef yookiin daftee nurraa heerumuu yookiin immoo biyya alaa deemuu keessaa tokko isaa filadhu jechuun na gaafatanii. Obboleettiin kiyya hangafti mana keenyaa kutaa 9ffaa barachuu deemtee jaalallee yeroo sana qabatte waliin hariiroo hamaa keessa seenuun manatti daa'ima godhatteetti. Haa ta'utii garuu eeyyama rabbiis waan hin taaneef daa'imni suni guddachuu hin dandeenye. Darbee immoo jaalallee godhattee kan deessee fi kuni maatii kiyya waliin fira dhiigaa akaakayyuu arfaffaatti wal arganii. Otoo duriitii wal qoratanii maqaadhaan iyyuu eenyu fira eenyu akka ta'e fagoottuu ni beekama. Amma garuu aadaan kun dagatamaa dhufuu waan jalqabeef rakkoo obboleettii kiyya irratti fide. Kanumaanuu dheekkamsi waaqayyoo haa dhaabbatu jennee daa'ima erga awwaallee booda obboleettiin kiyya dargaggeessa kanatti nan heeruma malee jechuun maatii keenya obboloota koo firoottan keenya hunduma waliin walitti buute. Barnoota ishee adda kuttee ofii inni otoo baratuu baatii 8 erga waliin jiraatanii booda qormaanni maatirikii isa jalaa waan hafeef ishee dhiisee kanaan booddee na hin barbaadin jedhee raayyaa ittisa biyyaatti dabalame. Erga kana gargaarsallee waan dhabdeef hojii garaagaraa dalaguu jalqabdee haa ta'utii garuu milkaa'uu fi waan dideef abbaan kiyya akka itti araaramuuf dhiifama akka godhuufiif namatti ergattee dhaladhaatiinnis maalaa godhuu warra hin qabu jettee qaratti deemuu keerra koottu yaantala koo jedhee ofitti ishee fudhate. Erga kanaallee tasgabbooftee maatii kiyya bira jiraachuu eegaltee haa ta'utii garuu dargaggoon gara biraa ganduma keenyaatii ishee goyyomsee fuudhaa. Erga waliin jiraachuu jalqabnee booda jaarsas warra keettiin ergaa jedhee ishee gaafata. Carraan ishee duraa sanuu haraamatee jalaa gubatee waan jiruuf dubartiin takkaa heerumti immoo fedhiin deebitee heerumuu ishee baay'ee guddaa waan ta'eef carraa lammataa harkatte kanatti warra kiyya dhoksitee akkoo kiyya bira torbee tokkoof taa'een dhufa jettee eeyyamsiistee ba'uun dargaggeessa kana waliin jiraachuu ni jalqabdi. Haa ta'utii garuu namni kun immoo kan namni biraan hin beeknee fi hattuudha. Guyyaa ciisee halkan dallaa namaa jala jooraa. Mana keenyatti amalli kun waan hin jirreef obboleettiin kiyyaa erga waliin jiraachuu jalqabdee booda halkan hoolaa mandaraa qabee mana galtuu baasee dhoksee manatti fidee jennaan hoolaan sun kan eenyu akka ta'e waan beektuuf gadi fageessitee ni gaafatti. Kana dura halkan yeroo biraa ka'u goyyomsee ani eegaa naannoo kanaati jedha ture. Haa ta'utii garuu yeroo hoolaa kana fidee dhufu dhoksinee qalannee akka nyaannuu fi nama tokkotti iyyuu hin himini jedhee ishee sossobuuf yaala. Haa ta'utii garuu yeroo kana obboleettiin kiyya ni iyyiti. Ollaawwan dursa dirmatanii keessaa warri abbaa hoolaa hoolaan jalaa badde isaan tokko dhimmisaa yeroo bira ga'amu dhugaa jirutti dubbatte. Eeboo yookiin immoo hankaaksee baasee ishee waraanuuf ka'e. Namni gidduu galee battala qabamee inni gara mana hidhaatti obboleettiin kiyya immoo baddee baatii 4 turtee gara mana warra kootti heerumtee si'a lammaffaaf deebite. Seenaan ishee baay'ee gadi fagoodhaatii erga kanaa lamuu lammataa hin heerumuu jettee mana teesse. Waggaa 2 guutus haadha kiyya hojii gargaaraa erga jiraattee booda karaa maatii kiyyaa jaarsitti ergamee nama haati manaa ilmaan jalatti dhiistee baddetti akka heerumtuuf gaafatamte. Yeroo kanatti obboleettiin kiyya du'een argama malee ani ijoollee namaan guddisuu jettee maatii kiyya didde. Namni sun namuma naannoodha waan ta'eef abbaan kiyya qe'ee kiyyatti intalli koo bakka maal na salphisti jedhee jechoota garaagaraan arrabsee mana ishee ari'e. Erga sanii baay'ee rakkattee bu'aa bahii hedduu keessa erga godaantee booda mana warra ishee jibbitee haadha abbaa otoon argiin erga turtee har'a
waggaa 8 xumurteetti. Rabbi garuu gateen ganneetii si'a kanatti ijoollee 2 abbaa manaas jireenya gaariis qabdi. Abbaan kiyyaa gara barnootaa kutaa 9ffaatti yookiin ni heerumtaa yookiin immoo biyya hambaa deemta malee barnootaaf siin ergu kannaan jedhe. Wanti kaleessa obboleettii kiyya mudate akkana hin mudanneef furmaata naaf qopheessuu isaati. Anis yeroo kanatti wanta murteeffadhe biyya hambaa deemu waan ta'eef biyya hambaa jedheen dhimmi kiyya naaf xumuramee gara biyya hambaatti imala koon taasise. Kan barri fide eenyumaaf iyyuu oolu mitiire. Gaariifis hammeenyaafis kan fayyadamnu turtii ta'e booddee toora sooshaal miidiyaatti dabalameen dhiirota garaagaraa waliin taphachuun jalqabe. Yeroo sanatti hedduminaan toora sooshaal miidiyaa kan fayyadamu dargaggeessa naannoo keenyaa barnootaan naannoo waggaa 4 caalu tokko waliin haasofnan eegala. Akka har'aa bakka hundatti hin argamuuti suuraa mallattoonni qabdu bifa diimaa taate yeroo naaf ergu onneen kiyya isaaf kufa. Wanta inni naan jedhe hunda toleen jedhaafi maallaqas moobaayilas waan barbaade yoo na gaafate haala naaf danda'ameen nan ergaafi. Barataallee waan tureef kan inni na gaafaturra ani siifin erga jedheen kanan gaafadhutu caala. Otuu nama bilchaatedha ta'ee harka kiyya duwwaa godha ture. Haala kanaan anis jaalala keessa seenee innis jaalala keessa seenee wal jaallannee waliif taanee haasoo jaalalaa ho'aa baay'ee mi'aawan anaafis isaafis laphee nu qabbaneessan garaa keenya cibsan miira keenya hollachiisan qilleensarraan waliif qoodaa turre. Haala kanaan waggaa 2 erga waliin turre booda boqonnaadhaaf gara biyyaa dhufeen qaamaan illee wal argina. Jaalala qilleensaan barres gara qaamaatti deebisnee maatii kiyyaaf sababa qoodeefiin dhufeen torbee tokko isaan bira argan ture booda jaalallee koo waliinis torbee tokkon dabarse. Yeroon sun yeroo baay'ee natti tolee fi umurii koo keessatti guyyaan gammadee fi fuulduratti guyyaan gadduuf guyyaa sababa natti uumedha. Boqonnaadhaaf gara biyyaa kanan dhufe otoon hirumiin jaarsi gara maatii kiyyaatti otoon ergamiin jaalallee kiyyaaf ulfaa'een biyya hambaa kanan deemus nan hafe. Ulfa ta'uu kiyya kanan hime obboleettii kiyya abbaan koo manaa aree bakka deemtu dhabdee baddee biyya biraa jirtudha. Yeroo kanatti isheenis anaan jireenya koo kan gabaabse otuu maatiin kiyyan beekiin daa'ima godhachuudha. Kanaaf amma dafiitii ofirraa baasii gara dhuftetti deebiinaan jette. Jaalalleen koo silaas barataa waan ta'eef waa'ee daa'imaa hubannoo hin qabu. Bahuus dhalachuunsaas yeroo sanatti isaa homaa waan hin turreef deemeen ofirraa baase. Daa'ima gadameessa koo keessa jirtu garaa jabaadheen garaa koo keessatti najjeese. Irra deebiseen viizaa koo gara biyya hambaatti ergeen imaleen hojii kiyya jalqabus haa ta'uutii garuu nama fayyaa qabdu ta'uu nan dadhabe. Qaama kiyya keessaa torbee torbeetti dhiigatu dhangala'a. Biyya hambaatti mana yaalaa deemeen takkaa naaf wayyaa'ee takkaa immoo natti deebi'a. Baay'ee humna waan na fu'uuf dadhabbii guddaa waan natti naquuf dhukkubni koo natti jabaatee baatii jaallee hojjechuu dadhabeen gara biyya kootti deebi'e. Ni fayyitaa bakkan jedhametti bakka hedduu deeme yaaleera. Haa ta'uutii garuu baatii tokko nagaa ta'een baatii gara biraa immoo deebisee natti ka'a. Maatii kiyya birallee jiraachuu jalqabeen carraa lammaffaa abbaan kiyya naaf kenneen heerumuusa jedhaniin abbaa kootiin kanaan booddee na dhukkuballee waan ta'eef biyya hambaa deebisee deemuu waan hin dandeenyeef heerumuu nan fedhaa jedheen gaafadheeni. Jaalalleen koo duraa otoon biyya hambaa jiru rakkoo kiyyatti maddee jennaan anarraa fagaate. Ergan deebi'ee dhufee guyyaa tokko qofaan argee karoora jaalalaa ana waliin qabu keessaa bahee barnootatti akka xiyyeeffate natti dubbate. Erga kanaa abbaan koo ni heerumta yoo ta'e eenyuree jaalalleen keeroo naan jedhu murteeffadheen baatii muraasa booda isin hin beeksisaa jedheen itti hime. Erga sanaas namoota na barbaadan keessaa filadheen dafee na fuudhuu kan barbaadu keessaa barbaaddadheen ila kunuunsa kanadha yaa maatii koo naaf jaallachuu ni dandeessuyi jedheen gaafadhe. Abbaan kiyyas tole naan jedhee mucaan kunillee jaarsa gara maatii kiyyatti ergee wal fuunee haadha manaaf abbaa manaa taanee waliin jiraachuu ni jalqabna. Haa ta'uutii garuu qaamni kiyya dafee madaa waan ta'uuf abbaa manaa koo kana akka inni barbaadetti gammachiisuu hin dandeenye. Bultiin keenyi baatii 2 oliif itti hin fufne. Rakkoon na mudate daa'imni gadameessa koo keessaa yeroo ba'u gadameessa koorra dogongoraan infeekshiniin ga'eera. Anis erga kanaatii heerumeellee jiraachuu waan hin dadhabeef barnoota kootti deebi'een kutaa 10 baradhee ergan xumuree booda leenjii ICT baatii 6 leenjeen barreessituu ta'een dhaabbata
dhaabbata mootummaa keessa yeroo kanatti tajaajilaan jira. Karaa dhaabbata fayyaa Maaristoopsi jedhamu deeggarsi bilisaa waan naaf kennamuuf yeroo gara yerootti fayyaan koo naaf fooyya'aa jira. Yoo Rabbi jedhe fayyuun koo kan hin oolle ammallee yoo Rabbi naaf tole abdii mana yaalaa naaf kennameen maatii godhachuu akka hin danda'ullee abdii qaba. Otoon beekiin gorsa obboleettii koo fudheen daa'ima gadameessa koo keessaa baasuu kootti rakkoon na mudate kana jedheen isiniif ibsuu hin danda'u. Yoo xiqqaate yeroo waggaa 6 oliif dukkana keessan dabarse. Rakkoo kana dubbatachuufis himachuufis wanta baay'ee namatti ulfaatuuf dubartoonni hedduun maali hin heeruman immoo maali manatti hafan immoo kan jedhaman tokko tokko rakkoo na mudateetu otoon beekin isaan mudateera. Lubni mana amantaa guyyaa tokko daa'ima gadameessan keessaa baastanii gatuu keessanirra erga deessanii ija keessaniin argitanii dhagaadhaan galuun yookiin immoo albeedhaan ajjeesuun garaagarummaan qabu jedhanii otoo barsiisanii dhaga'eera. Ofii koo cubbuu barabaraa keessa galus obboloonni koo dubartootaa garuu kana akka hin raawwanneef jireenya koorraa akka barattaniif seenaa koo isiniif qoodeera. Isa dhufuu fi fayyaa kiyyaaf Rabbiin akkanaaf kadhattan kabajaan kan isin gaafadhu. Ani obboleettii keessan obsee bakka hin jirurraa ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yoyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee xalayaa obboleettiin keenya nuuf ergite laphee namaa cabsu baay'ee hubannoo namaaf kennu isiniif dubbiseen hin ga'e akka isin irraa barattanii hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya obsee ergaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi jecha Rabbi fayyaa kee guutuutti si haa deebisu jireenya kee boreellee si haa milkeessu jecha qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadde kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti na dhaggeeffachaa waan turtaniitiif guddaa galatoomaa jecha laayikii fi sheer gochuun illee akka na deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabiskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booda xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isii waliin kanan ture ani gammachiista shoomeedha. Qophii gara biraatiin guyyaa boree hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa horaa bulaa.